Akkuma beekamu sagantaalee keenya ammaan duraa danuutiin dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo, sochii waraana bilisummaa Oromoo, wooboo fi mata dureelee yookaan qabxiilee kanaaf kana fakkaatan danuu kaasuudhaan ajajootaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo wooboo odeeffannee yaada isaanii isin biraan ga'aa akkuma turre sagantaa keenya guyyaa har'aatiinis tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo wooboon konyaa Gujii Ba'aa keessa sossa'u tibba kana waraana koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfaman irratti fudhatee fi injifannoo wooboon galmeesse odeeffachuuf gara kibba Oromiyaatti bilbiluun itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo wooboo konyaa Gujii Ba'aa waliin marii taasifne qabannee dhiyaannee jirra. Marii guutuun itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo konyaa Gujii Ba'aa Jaaloo Waaqomsaa guutuu waliin raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa taasises muuziqaa ce'umsaa kana booda isiniif dhiyaataa itti dhiyaadhaa. Dhaggeeffattoota keenyaan wal barsiisuun eegallu maqaa kee akkasumas immoo miseensota waraana bilisummaa Oromoo keessatti taligaa kee ga'ee hojii kee kaasii uummata Oromoon wal bariitii gara maree keenyaatti seennaa. Ani Waaqumsaa Guutuu jedhama. Itti aanaa itti gaafatamaa waraana bilisummaa Oromoo Baddaa Gujiiti. Horii buligaa kallattumaan gara marii keenyaatti seennaa akkan odeeffannoo qabutti. Waraanni bilisummaa Oromoo wooboon konyaa Gujii Ba'aa keessa socho'u kaleessas dheengaddas keessumaa guyyaa har'aatti loltoota koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfamuudhaan konyaa Gujii Ba'aa lixaa akkasumas Boorana keessa socho'uudhaan Oromoo obbaasaa jiran aleelaa akka ooleef injifannoo boonsaallee akka galmeessetu himama. Mee isa kana kakaleessaas haa ta'u kadheengaddaa dabalataan kan irraa uummata Oromoof dhageessisaa lola ture. Bareeda. Kaleessa waraana Koloneel Abiyyii aanaa sabbaa boruu ganda magaalaa bikkee buufatee jiru gooticha waraana bilisummaa Oromoo dhukaasa rabbanuudhaan lola sa'aatii 8 sa'aatii 11 adeemee nama 24 irra ajjeesee nama 10 immoo madoo godhee jira. Filaashii 13 fi girnoofa 1 irraa booji'ee jira. Akkasumas ammallee makaraakkaa nama 2 fi korbittinneessaa nama 8 irraa booji'ee jira. Akkasumas kanatti aansuudhaan waan sabbaa boruu ganda sanatti aanu ganda utulu iddoo dareersaa jedhamutti hattee karaa irratti hidhuudhaan patiroolii tokkoo fi azuuzii baddeemu irratti tarkaanfii fudhatee nama 8 irra ajjeesee nama 4 irraa madeesseedha. Egaa injifannoo guddaa irra galmeessinee jirra waraana koloneeffattuu Koloneel Abiyyi. Egaa horii bulii. Kanan dhiyeenya kana gara zoonii kibbaatti bilbilee itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Jaalgammachuu Abbooyyee irraa odeeffadhee uummata Oromoo dhageessise loltoonni Impaayera Itiyoophiyaa kan yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfaman kuni waraana bilisummaa Oromoo boodamsuu dhiisanii irraa ijibbaataniitu uummatuma nagaa obbaasaa jiru jechaa turan. Kan ammaa kun mi'attam ture barbaaddaniitu uummatarraa rukuttan immoo sin barbaadanii isinitti dhufan. Ajaa'iba! Kun akkuma beekamutti Joottan kurnan dabran kana keessa erga duula maqaa kuree teknikaatiin nurra bananii guyyaa tokkollee nurraa milkaa'anii beekanii. Kanaaf yeroo tarkaanfii waraanni keenya irratti fudhatee injifannoo irratti galmeessuu achi garagalanii hawwatii ulfaa ajjeesuudhaan maatii xixiqqoo ganna 5 caallee ajjeesuudhaan manatti gubuudhaan buna irraa ciruudhaan boqqolloo fi muuzii kanarraa barbadeessuudhaan godaansisanii lafa hektaara murtaawaa irratti deebisanii horii isaanii hubaatii beelaatiin akka irraa dhumatu gochuudhaan kana godhaa turanii. Kanaafuu yeroo ammaa kana ji'oota 3 asii barbaadanii nu adansanii tarkaanfii nurra fudhatiisarra dadhabanii laafanii jiranii. Kanaaf yeroo ammaa tarkaanfiin amma kaambilee isaanii irratti deebi'ee tarkaanfii irra fudhataa jirra. Inni kadhee kun immoo sadaffaadhaa fi kan biraas itti fufaa jechuudha. Egaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa zooniilee socho'u hunduma keessatti tarkaanfii fudhataa jira. Lixa Oromiyaa Maccaa keessattis konyaa Gujiif Booranaa keessattis akkuma atiyyuu amma kaasaadha jirtu.
Gama biraatiin dhiyeenya kana kan dhaga'amu jaarsummaa shiraa sanatti eegaluudhaa fi tattaafataadha jiranii. Kanas ammoo waraanni bilisummaa Oromoo oboo fi qeerroo fi qarreen Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo bal'aan tokkummaan jabaatee qabsoosaa finiinsuu waan itti fufee fi humna waraanaa waan dadhabanii fi shira sanatti deebi'uudhaaf deemu. Isa kana uummanni Oromoo beekuu akka qabu jaarummaan amma deemaa jiru kunis kanuma shiraati malee ka dhugaa miti ka jedhu dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jaal bilisummaan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti manii uummata Oromoo dhageessifnee turre. Dubbii kana quba qabdu jaarummaan shiraa kun yoo dhufe mee deebii attamii qabdu uummata Oromoo maal jettu? Kana duraanuu itti beenna seenaa isin duraa keessa jaarsummaan Abishee Garbaa waan inni godhe beennaa jaarsummaa gaafa koree teknikaa beennaa seenuma biyyoota lafaa keessatti sabni gabrummaa jala jiru kan koloneeffatame tokko jaarsummaan kan bilisummaa baheen jiru. Wanni nuti barbaannu bilisummaadha. Uummanni keenyas bilisummaa barbaada. Ittisi dammaqee jira. Kanaafuu uummanni keenyallee gurra kennu waraanni keenyallee kana hin caqasu jechuudha. Ayyeegaa horii bulii akkuma waliinuu quba qabnu jalqaba yeroo bootti waraana kana bobbaasanii maqaa shiraatiin maqaa jaarummaatiin deemanii warri jaarummaa sana mootummaa fi oboo gidduutti dubbanne jedhanis gara mootummaa dubbataniitu oboo dhabamsiisuudhaaf tattaafatanii meegaa. Uummanni Oromoodhaa dura dhaabbatuu fi galma qabsoo Oromoo ga'uudhaa fi maal godhuu qabaa jetta uummata Oromoo bal'aaf? Uummanni Oromoo ta'oota asiin dura darranii irraa laalee taatee asiin dura taateen irraa laalee itti dammaqee dura dhaabbatee dammaqinaan qeerroof qarreen Oromootii fi gooticha waraana bilisummaa Oromoo akkasii sabboontoti hayyootaa fi gootowwan Oromoo dura dhaabbatanii akka isaan uummata kana hin burjaajessine dammaqinaan uummata isaanii barsiisanii itti ibsuudhaan tokkummaadhaan ifirraa ittisuun dirqama uummata kanaati ta'a jechuudha. Ayyeegaa horii bulii kanatti kan hin kaasu akkuma waliinuu quba qabnu erga labsiin yeroo muddamaa sun labsame booda konyaa Gujii Ba'aa fi Lixaa akkasumas Boorana Lixa Oromiyaa Maccaa konyaalee Wallaggaa afran keessatti qabeenyi Oromoo hin hafne lubbuun Oromoodhaa hin hafne kaan immoo maneedhaatti gidirsaa jiran kaan isaatti buutee dhabamsiisaniiti jiran yeroo garaagaraatti gamasitti bilbilee odeeffanneerra gama Gujii kanarraallee jechuu kooti. Mee ammaatti baatiilee 10 fi 11 darban kana mana gubate nama ajjeefame qabeenya barbadaa'e guutuuttullee beekuu baattanii kan ofirkaa qabdame uummata Oromoo dhageessisa. Hayyee bareeda. Akka godina Gujii Ba'aa kanattu aanaalee 8 irraa uummanni jireenya isaarraa buqqaanii jiranii manni gara 20,000 olitti gubate midhaan barbadaa'anii qabeenyi horii sababa baqaatiin sababa lolaatiin iddoo jireenya isaaniitti deemuudhaan waraabessi irraa nyaate gara 50,000tti kan dhiyaatu walumaa galatti ogeessaan qorachiisaa jirraa kana yeroo fuuldura keenyaatti posti godhuu dandeenya ammoo akka tilmaamaatti gara biliyoona 80tti isa dhaqamu barbaadaa'insi qabeenyaa uummata keenya irra ga'ee jira. Hubaatiin lubbuu namaa gara 10,000 oliitti uummata keenya irra ga'ee jira. Gudeeddiin garmalee haawwan shamarree mana irratti raawwatame gara 200 olii. Kana kan fakkaatanitti uummata keenya irratti gochisuuf gameessaan raawwataa turee jira. Duguggii hidda dhala namaatii fi barbaadaa'insi qabeenya hamma nan jenne keessattuu godina Gujii lamaan kana irratti gochaa yeroo asirratti raawwatamee hin deemneetti irra raawwatamee ture kana fakkaata. Tolegaa keessumaa guddoo kan nama gaddisiisu gudeeddaan shamarraniif hawwan Oromoo irratti konyaa Gujii Ba'aaf Lixaa Booranaa fi Lixa Oromiyaa Maccaatti geggeeffamaa jiru hawaasa sakkaan yaaddesseera akka safuuttis immoo aadaa fi duudhaa Oromoo kan cabsee fi warri kun Oromoo tuffachuu isaanii guddoo kan mul'isudha. Keessumaa konyaa Gujii Lixaadhaa hona galaana Abbayyaa ganda biyyoo jedhamu keessatti haadha Oromoo deessee baatii 2 hin guutin gudeedanii guyyaa 10 mana yaalaa bultee gaafa 11 keessoo lubbuun ishee darbe daa'imni ishee baatii 2 hin guunnellee waliin du'uun torbeedhuma darbe kana odeeffannee uummata Oromoo dhageessifnee jirra. Amma waa'ee qabeenya gubatee ilaalchiftanii aanaalee yookaan onoota 8 keessaatii Oromoon Gujii kun guutuutti buqqa'ee qabeenyi isaa barbadaa'ee jettani. Honoota sana mee maqaadhaan nuudhaa dabalataan ammoo qabatamaatti bakka hawwan Oromoo fi shamarran Oromoo itti gudeedaman kan keessaa yaadattan uummata Oromoo yaadachiisaa jalqaba honoota san maqaa nuudhaa kan qabeenyiif lubbuun Oromoo akka malee keessatti barbadaa'e kan konyaa Gujii Ba'aa. Uummanni Oromoo aanaa oddoo shaakkisoo deeggartoota warraa kan ta'in hundinuu qabeenyi irra barbadaa'ee jira. Bun isaanii ciramee jira. Kichuun midhaan garaagaraa ciramanii badanii jiranii. Horiin isaanii irraa fudhatamee homa waraanaatiin nyaatamanii jiranii. Ammallee aanaa Goorodoolaa gara ganda 15tti iddoo qabeenya isaanii irraa iddoo qe'ee isaanii irraa buqqaanii lafa murtaawaa irratti deebisanii horiin gaalli re'een hubaatii beelaatiin dhumaa turanii haga ammaa harka hafelleen dhumaa jiranii
waan akkanaatti ta'e garammoo gudeeddiitiin aanaa oddoo shaakkisootitti hawwan lalii barii ta'e tajedhamtu gudeeddiin irra geggeeffamte akkasumas ammoo hidduu waaqota jedhamtu gudeeddiin irra geggeeffamte achuma aanaa oddoo shaakkisooti hedduun isaanii jiran gatillee amma akka tasaa naa bilbiltee kanaafu galmeerraa laallee yeroo biraa waan isin ibsinu ta'a. Tole egaa hayyuu Oromoodhaa kan konyaa Gujii Ba'aa keessatti dhalate tokkos yeroo darbe bilbilee dubbisee innis qorannootti akka jiran naa kaaseera sillachuu fuuldura isinitti deebiinsin odeeffadha garuu gochaalee ammeenyaadhaa mootota koloneeffattoota Abashaa darbanii aga ammaatti Oromoo irratti ulfuraa jiranii raawwataa jiru kana hambisuudhaa fi akka qeerroof qarree Oromootti akka uummataatti uummata Oromoo bal'aarraa maaltu eegama? Wooboo jabeessuuf tumsuu irrattoo attamitti isin waliin jira uummanni Oromoo yeroo ammaa? Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana tokkummaa isaa cimsatee waraana lubbuu qaalii isaa kenne waraana bilisummaa Oromoo cimsuudhaan mooraa galii bilisummaa Oromoo gabbisuudhaan akkasumas uummanni Oromoo yeroo kana yeroo xumura gabrummaa kana keessattuu waan sadiin humna taanee gabba'uu qabna. Humna namaatiin humna taanee gabba'uu qabna akkasumas siyaasaadhaanis humna taanee gabba'uu qabna akkasumas diinagdeedhaan humna taanee gabba'uu qabna kanaafuu uummata Oromootii kana dhaama akkasumas uummanni keenya nam tokkotti amanuu qabu kaayyootti amanuu qaba wanni inni itti amanu wanni inni itti jala deemu kaayyoo ta'uu qaba kaayyoo masakaa kakalee karoorfate sanii isa hordofuu qaba isatti amanuu qaba isa jala deemuu qaba yoo bifa namni tokko illee qabsoo kagoonu ta'ee qabsoon dachaa nuti ta'aa jira keessattuu uummanni gabrummaa jala jiru tokko akka qabsoon isaa dachaa ittiin taane bilisummaa qofaa fi wareegama kanfaluu qaba. Oromoon hin gabroome gabrummaa jalaa bahuu fi kaayyootti amanee kaayyoo isaatiin deemuu qaba kaayyoo isaa galmaan gahachuu qaba. Isa kanneen yoo guutannee bilisummaa keenya dhiyoottuu kabachiisachuu dandeenya kana dhaamuu barbaadaa fi uummata Oromooti. Hayyee kaayyoon yookaan galmi qabsoo Oromoodhaa isuma kaleessa addi bilisummaa Oromoo lafa kaa'e kan walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoo hiree ofii ofiin murteeffannaadhaan haguugamee jiru sanadha. Haa ta'u har'amee Oromoon maaliif qabsaa jira? Oboonoo maaliif aarsaa baasaa jira? Tarii namoonni hundi ol qixa beekuu dhiisuu danda'u. Namoonni tokko tokko akka jedhanitti sammuu Oromootu galma qabsoosaa hin beeku kanaaf namni itti dhufu hundumtuu sobaa warri jedhanis jiru. Mee isa kana ifaa goonee darbuuf Oromoon maaliif qabsaa? Maaltu Oromoo baasa? Ayyee bareeda hayyoonni keenya gotoowwan keenya kan kalee karaa dhaabaa adda bilisummaa Oromootiin eegat bilisummaa Oromoo bu'uureffamtee wareegama qaqqaalii wareegama ulfaataa itti kafalaa turee fi itti kafalaa jiru uummata Oromoo kan kolonii ilmaan Habashaatiin koloneeffatamee kolonii jalaa baasuudhaan uummata Oromoo bilisoomsee Oromiyaa walaboomsee birmadummaa Oromiyaa raggaasee gadhaabuuf deema waan ta'eef kana beekee uummanni Oromoo kana jala muqabaa jechuudha. Itoophiyaan impaayera Oromiyaanis afaan qawween cabdeetu impaayera Itoophiyaa jalatti hammatamte kan Oromoon qabsaa tureef qabsa'aa jiru arras Oboon kan inni qawweedhaan lolaa jiruuf biyya Oromiyaa koloneeffatamte kolonii jalaa baasuu uummata Oromoo gabroome gabrummaa jalaa baasee Oromoon biyya isaa Oromiyaa walaboomte keessa mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatee bilisummaan akka jiraatuufi jechuudha kan isinirraa hubadhe kan Oboonis qabsa'aa jiruuf aarsaa baasaa jiruuf. Olfaadhaa gaadhumarratti waan itti dabaltan yoo jiraate itti dabaltaniitu fuuldura sitti deebiinsi odeeffadhaa. Itti aanaa ajaja waraana bilisummaa Oromoo konyaa Gujii Ba'aadhaa. Daamsitti dabaluu barbaadu uummanni Oromoo yeroo ammaa kana burjaajii garaagaraatii fi olola koloneeffattootaan olola ammoo lukkeewwan diinaatiin osoo gurra hin kennin keessattuu oppidiyoon yeroo duraatii fi waggaa 28 TPLF'n heerumtee uummata kana ajjeesisaa saamsiisaa saamaa turte. Har'a ammoo maqaa odiitti moggaafattee Amaaraan eemuu waan deemtuuf walitti baquu kana akkasumas itti jedhan kana paartii badhaadhinaa jedhan kana maaltu gaddeemaa jira. Intaayira tokkicha kalee miliki kaanti waan nu deebisaa jedhamu biyya takka amantii tokko afaan tokko waan jedhamutti waan deemuuf kanaafuu uummanni Oromoo dammaqinaan akka lammii koloneeffattummaa jala jiru tokkotti dura dhaabbatee osoo lagaaf maanii adda waliin jedhee osoo amantaa maanii hin jedhini. Otoo jaarmaalee dogoggortoota lukkeewwan garagaraa jalan deemin kaayoo isaa gudditti waggootii kurna arfan dabran jala deemaa dhufee wareegama ulfaataa itti kaffalee asiin ga'e kana xumuraatiin ga'e nadhii bilisummaa san dhandhamuudhaaf garan irreefi cimfatee tokkummaadhaan jalmaan ga'uudhaaf gurra olootti garagaraa kan akka kennu akka dhabuu dhaamsa xiyyatiin uummata Oromootiif dhaamuu barbaada. Hayyee gaalumatti. Guddoon si galatoonfadha fuuldura sitti deebiinsi odeeffadha kanarraa fayyaa ta'i. Ayyee waraabulaa deeman.
Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo sochii waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo boon konyaa Gujii ba'aa keessa sossoo'uu fudhateef injifannoo boonsaa inni galmeessa ilaalchifne itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo konyaa Gujii ba'aa akka ta'e jaalwaaqomsaa guutuu waliin marii guutuun taasifne armarratti obbeera. Isin dhaggeeffattoonni keenyas waan guddoo akka irraa barattanii fi biyya Oromiyaa koloneeffattoota mootota Abashaa jara jaarraa tokko oliif turtee fi uummata Oromoo gabrummaa koloneeffattoota Abashaan irratti wal furaa arragee kana jalaa baasuuf furmaanni tokkichi waraana bilisummaa Oromoo jabeeffatuu akka ta'e beekuudhaan waraana keessan waraana bilisummaa Oromoodhaa lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne tokkicha dabarsee sabasaaf kenne waan dandeessaniin akka tumsitan dhaammataa. Sagantaa keenya guyyaa irraa armarratti kan obbaafnu Anaatiikii Dhugaasaaf Gulaalaa Suur Sagalee Mo'aa Buubaatii haga sagantaa keenyattaan walitti deebinutti humaan nama borii ni tolchinnaa.